gootummaa isaa kana dinnis firrisriitti beeka nama jabaadha kana caalaan jedhuan nan qusadha baga jiraattan obboleessa koo Dr. Guutuun maatii kee waliin baga gammadde akkan ani naasofneef beekaa moggoo koo Dr. Gammachuu booda affeeran isa booda haasa'uun hin danda'amu isa isaan irratti aaranii nutti mana irratti qofaan haasa'a dinagdee jechuun horii jechuudha jedhan akkasumatti beekna horii qabaachuuf qalbii qabaachuuf eessisa qalbii qabaachuuf eessisa qalbii qabaachuuf beekuuf eessisa namni gaafa iskuula seenu balbala barnootaati seene kabaratu garuu yoo dubbiseef yoo gaafatedha yoo dubbiseef yoo gaafachuu danda'a ta'e qofa barata iskuula seeneef hin baratu iskuulli balbala barnootaati balbala beekumsaati barnoonni immoo ija namaati bana iji yoo baname immoo handhufii fi analagaati argu lafan arginu yoo barnoota hin qabnu ta'e lafan arginu gufunnudha horiin immoo ka horuu lafarratti laftin jiru taanaan horiin hin jiru yoo iji kee banaan ta'e lafa kee argitu lafa abbaa kee dhaala abbaa kee gurgurte mana dhugaatiif mana foonitti fixxa dhaala abbaa kee lafa abbaan kee lafee isaatti cabsee baase daga abbaan kee lafee isaatti cabsee baase gurgurtee mana kachachalaa fi mana dhugaatitti fixxa yoo baran lafa abbaa ofii argu yoo iji nama baname lafa abbaa ofii argu yoo lafti hin jiru ta'e horiin hin jiru yoo qalbiin hin jiru ta'e horiin hin jiru tokko kanan jedha lammata kitaabni dhimma dinagdee dhaloota barsiisu kun barreeffamuu isaa qofa otoo hin ta'in afaan oromootiin barreeffamuu isaatu na gammachiise oromoof kanaan dura Dr. Moggonkoo yeroo adda addaa deddeebisanii yeroo haasaan dhaga'eera haaraan fidamiti isuman irra deebi'a afaan ufiitiin waansaa waa himachuu danda'uuf afaan ufiitiin waansaa waa barreeffachuu danda'u duula du'aa ka'uuti namni afaan saatiin waa himachuu hin dandeenye namni afaan saatiin waa barreessee lafa kaa'uu hin dandeenye du'aaf jireenya gidduudha jira kanaaf hiriyyaan koo Dr. Guutuun maatii kee waliin duula du'aa ka'uu kana keessatti mahandisii duraa ta'uu keetiin nan gammadee baga milkoofte Koloneel Gammachuu Ayyaanaa guddaa galateeffannaa